sirna fderaaliziimii sabdaneessaa kan fide saba tokkodha kan jedhamu gaafii tokko kee ture. Isa kana sirriitti ilaaluun barbaachisaa ta'a. Sirni fderaaliziimii biyya keenyaa kan dhufe saba tokkoon yookiin garee keessaa TPLF osoo hin taane qabsoo sabaaf sablammoon fi uummattoonni biyya kanaa gaggeessaniin kan dhufe malee qabsoo sabni tokko kun gaggeessin akka hin taane sirriitti jala muramee beekamuu qaba. Even isaanuu bara 83 dhufan bee sabaaf sablammii adda addaa wajjin gurmaa'anii ijaaramanii dargii kuffisuun gara kanatti dhufan malee kophaa isaanii waraana gaggeessanii as gan jedhanii yaaduun dogoggora. Kanaaf bu'aa sabaaf sablammii biyya kanaatii jennee yoo akkasitti ilaalle gaarii ta'a. Kan biraa egaa biyya afdaneessaa fi addaneessa ta'e keessatti sirni yuunitariin yookiin waaltawaa hin hojjetu. Maaliif afaan tokko aadaa tokko jedhanii uummata cafaqanii bulchuu waan hin danda'amneef. Kanaaf biyyoota akkasii keessatti sirni mootummaa jiru keessaa filatamaa kan ta'e sirna federaalizimiiti. Kanaaf biyyi keenya qabsoo gaggeessaa tureen sirna federaalizimii kana heera mootummaatiin raggaasifatanii hojiirra oolchuu jalqabanii jiru. Egaa sirni federaalizimii akkuma beekamu mootummaa yoo xiqqaate gulantaa mootummaa lama qaba jennee jira. Mootummaa federaalaa jira, mootummaan naannolee jira. Self rule and shared rule kan jedhu ofiin bulchuu fi waliin bulchuu. Of bulchuu jechuun naannolee kan amma of bulchan jechuudha. Waliin bulchuu jechuun immoo naannolee walitti dhufanii mootummaa federaalaa hundeessanii kan ittiin bulan jechuudha. Kanaan gaggeessaa ture. Kanarraa kaanee maal fakkaata hojiin oolmaan federaalizimii biyya keenya keessatti haaromsa yookiin jijjiiramaan duraa fi jijjiiramaan booda maal fakkaata waan jiru qabxii muraasa kaasee yaada koo golooba. Yeroo jijjiiramni kun osoo hin dhufin dura naannoleen moogizitiin bulaa turani. Warroonni shoor keessaa TPLF namoota naannoo keessatti ramadanii moogizitiin bulaa akka ture yaadannoo yeroo dhiyooti. Of danda'anii of bulchuun hin turre jechuudha. Gara biraatiin akka barbaadanitti jidduu seenuun ture intervention. Odoo naannoon gaafii hin dhiyeessin mootummaan federaalaa akka barbaade jidduu seenee waan barbaadu hojjechaa ture. Kanaaf federaalizimiin dhugaa hojii oolee jechuun kan kanaan hin danda'amu. Kan biraa hawaasni gaafii dimokiraasii gaafii ofiin of bulchuu gaafii adda addaa kaasuu danda'a. Gaafii afaanii ta'uu danda'a. Yoo kaasu deebiin kennamaafii ture rasaasa, hidhamuu, reebamuu, ajjeechaa. Kanaaf manneen hidhaa kanaan dura karchaalee maakalaa maal jennu waan isaan hojjechaa turan kan waliin beennu waan ta'uuf kun bakka jirutti sirni federaalizimii dhugaa waggoottan darban yookiin haaromsaan dura yookiin bara jijjiiramaa ture hojiirra ooleera jechuun nama rakkisa. Kan biraa qoodiinsa aangoo fi riisoorsii ilaaluu hin dandeenye. Qabeenyi biyya kana keessa jiru aangoon akkamitti qoodamaa ture jennee olaalu hanqina guddaatu ture. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo baay'inni isaa miliyoona 50 jennee kaasa. Garuu immoo muummicha ministeeraa ta'uu hin dandeenye. Warra miliyoona 5tti wannaa ta'e muummicha ministeeraa ta'e akka aangoo murteessaa ta'an qabatee biyya kana akka barbaadetti raasaa ture. Kun dogoggora. Isa majority right minority rule jennu kun practically hojiirra ooluu irratti rakkoon akka jiru qabeenyas akka barbaadanitti ofii wannaa gochuun akka jiru kan ilaalamuu dallaa kaasuu hin danda'amu. Gabraatiin addaawitu biyya bulchaa jiru paartii biyya gaggeessaa ture addaawii keessa dhaabilee afrantu jira. Isaan afranuu TPLF qofa akka barbaade isaan maqaa isaaniitti makan wajjin addaawii hundeessinee jedhanii garuu immoo isaanuu humni isaan qaban lafaa ta'uu isaa ilaala. Kan biraa Beenishaangul fudhachuu dandeenya, Gambeellaa fudhachuu dandeenya, Hararee, Affaar, Somaalii kana yoo fudhannu taajjabdoota jechuu danda'ama isaan. Isaan waan gubbaarraa gadi bu'eef imaammata tarsiimoo mootummaa yookiin dhaabbileen afran kun bocanii gadi buusaniif keessattuu TPLF isuma hojiirra oolchan malee akka lammii lammaffaatti lakkaa'ama. Kanaaf federaalizimii jechuun immoo sabaaf sablammii biyya kana keessa hundaa hammachuu qaba. In terms of power, in terms of resource, kan hundaanuu jechuudha. Garuu kun practically ta'aa waan tureef rakkoo akka qabu ilaaluu hin danda'amu. Kan biraa heera mootummaa keenya yoo ilaalle tokko sadaffaan isaa waa'ee mirga dimokiraasii fi mirga namummaa dubbata. Inni rakkoo hin qabu. Baay'een isaa international documentii irraa waraabame waan ta'eef. Garuu immoo dhuguma mirgi dimokiraasii fi mirgi namummaa dhala lammii biyya keenya kabajamaa jira jennee yoo ilaalle hin jiru. Namni akka barbaadetti du'a baajjeesanii hidhama reebama. Kanaaf mirgoonni kunis seeraan kabajaman ture waan ta'uuf waggoottan jijjiiramoota dura darban keessatti federaalizimii dhugaa biyya keenya keessatti hojiirra oolchine jechuun nama rakkisaa hin jiru jechuudha. Riifoormii booda yookiin yeroo jijjiiramaa kana keessatti immoo maaltu uumame yoo jennee ilaalle bu'aa guddaatu argamaa jira. Fakkeenyaaf gaafii uuman yeroo dheeraaf kaasaa ture deebii argachaa jira. Gaafii eenyummaa fakkeenya ofiin of bulchuu
mootummaa Sidaamaa ilaaluu hin dandeenya. Isa gadda hundeeffame naannoo kibba lixa Itoophiyaa ilaaluu hin dandeenya. Kun gaaffii yeroo dheeraa uummanni naannoo isaanii itti du'aatti dhamaa turan mootummaa jijjiiramaa kanatti deebii akka argatan taasisa. Kun federaaliziimii jechuun kanaan madda jechuudha. Kan biraa afaan hojiilee yeroo darbe ka'aa ture maaliif afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u akkas jedhamee yoo ka'aa ture gaaffii deebiin kennamaa ture jedhamu ajjeefamuu ture. Kun qoratamee afaan shanii afaan hojii federaalaa akka ta'u murtaa'ee itti deemaa jira. Kun deebii as keessatti argamedha. Kan biraa akkuma duratti bileessa kee kaas paartiilee morkattootaa illee gara mootummaa federaalessaa ta'u naannoo keessatti aangoo akka argatan taa'ee jira. Gama biraatiin hojii misooma halaalu waggoottan 3-4 darban kana keessatti piroojeektii meeggaa gurguddaan kanaan dura qabeenyi isaanii saamamaa ture. Hidhaa haaromsaa guddaa ilaaluu dandeenya. Waggaa 2-3 kana keessatti al tokkoon hojii guddaa hojjetamee gara bara kana anniisaa maddisiisuutti deemaa jira. Kun bu'aa mootummaa amma yookiin federaalizimii dhugaa geessisu kanatti jennee fudhachuu hin dandeenye. Warshaa sukkaaraa ilaaluu hin dandeenye. Kanaaf dhimmoonni hedduu kaasuu hin danda'ama. Yeroo nama dangasaa kanaaf isa kana cimsinee diinagdeenis cimsinee yoo hojjennee federaalizimiin dhugaa kun hawaasa keenya gama hundaanuu rakkoo gama diinagdee hawaasummaa siyaasaatiin jiru hiikuu waan danda'uuf federaalizimii dhugaa majalqabne kana guutumaan guutuu akka jiru oolu hundi keenya tumsuu qabna waan jedhu kana kaasuuf.